Ashama harka fuune baga nagaan gama chaanala keenyaa dhuftan. Guyyaa irraa viidiyoo kana keessatti wanti ilaallu akkamitti viidiyoo tokko YouTube irraa haa ta'u Facebook irraa bootuma barbaanne miidiyaa kamirraayyuu gadi buufanna viidiyoo nutti tole tokko kan jedhu waliin ilaalla. Amma dhumaatti nu hordofa. Awwalan chaanala kana warra haaraa taatan subscribe, like godhaa viidiyoo kana asumaan osoo hin turre gara viidiyootti let's go. Mee amma aappii tokko malee aappii tokko osoo hin fayyadamne akkaataa itti daawunloaduudhaan maal qabaachuudhaan teelegiraaman beektanii mee teelegiraama qofa fayyadamna. Viidiyoon gadi buusullee daqiiqaa muraasa keessatti daqiiqaa takka na eegu sekondii 10tti viidiyoon kee lafa jira. Amma aappii irratti viidiyoo tokko gabbuufachuuf yooma sheer gootee fiddee aappii keessa galchiteeyyuu sekondii 30-40 viidiyoon gaggabaabanuu hagasitti fudhata. Viidiyoon diraamaa wayii yoo barbaadde YouTube irraa fiilmii garagaraa buusuudhaaf ni tura yoo ni beekamaadha jechuudha. Akkuma nama daawunloodii godhatuutti ni tura. Kanaaf sekondii 10 keessatti viidiyoo akkaataa itti daawunlood godhattan isin garsiisaan afaan bu'a. Mee amma tokkoffaa maal irraa laallaa? Aappii kanarraa laallaa. Asumaanuu aappii kanallee wal bara viidiyoo bareeda keessaa argattu aappii kanaan. Aappii kana isa argaa jirtan na fakkaate isa kanaan wal bara viidiyoo iddoo achi keessaa argattan jedhee yaada. Viidiyoo isin fayyadu TikTok irra gadhiisuudhaaf boota garaa gadhiisuudhaaf isin fayyada. Aappii kana itti fayyadama. Aappii kana erga keessa gallee akkanatti mee amma viidiyoon gubbarraa kana ilaallu. Viidiyoon gubbarraa kana sarara sadii tana dhoofnaa ka jalaa kana. Erga akkasii dhoofne maal nu baasa? Sheerii nu baasa. Sheerii tana tuqu. Sheerii tana eegatu inni amma asumatti teelegiraama nu fida. Teelegiraama keenyarra gattu inni keessa nu galcha. Erga keessa nu galchee ana amma maal irra fayyadama beektanii? Ani isuma awwalaa kanarra fayyadamu no. Isa kanarra fayyadamaa jiraan. Aappii kana akkaataa itti argattanillee teelegiraama keessaa boota sarchii kanarra dhooftanii daawunlood viidiyoo YouTube install jedha. Achirratti kana barreessinaan aappiin isinii ol baya. Kana malallee gosa hedduun jira. Irratti dhooftanii linkii itti galchitanii ilaaltan sheer irra gootanii isinii buusuu danda'a. Yaani aappii hedduutu jira waan ta'eef. Ammallee aappiin ka Instagram akkasuma YouTube, TikTok jedhu kunillee ni fayyadamu. Isallee fayyadamuu dandeessan. Amma mee kanarratti sheer goona. Irratti erginee jirra. Mee ilaala. Kunoo ilaala. Akka kanatti argitanii asaan boodan viidiyoon keessan hunoo nagayaan gadi bu'ee jira. Feetan TikTok irratti, feetan YouTube irratti boota barbaaddanitti gadi dhiisuu dandeettan. Isin galee boota sarara gubbaa sadiin tutuqaa sadiin tana dhooftanii tumaan gaaraalii keessatti gadi seef godhachuuf boota gaaraalii san dhooftan nagayumaan seefii isinii ta'a. Akkasi akkanatti itti fayyadamtanii akka irraa gammaddan abdii qaba. Boota kana dhooftanii awwala akka teelegiraama keessatti isiniin install ta'u awwala osoo onni hin jenne gubbaa kanarratti sarara san gadi dhooftanii san boodan daawunlood hunoo ta'ee jira. Ergasii immoo gadi buufatuu dandeettan hunoo daawunlood seef. Yaani kalaas amma ana nagayaan hunoo naa bu'ee jira. Keessan naa bu'eera haganum xumurree jirra. Akka irraa gammaddan abdii qaba. Viidiyoo kana sheer godhaa nama iddoo biraan gayaa. Aga viidiyoo biraan walitti dachaanutti galatooma.